hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo ukkaanfamee oduun jettuu nu qaqqabdee jirti. Akka maddi odeeffannoo keenyaa nuuf ibsetti Jaalmarroon garee waraanaa Sudaan kibbaa jiraniin ukkaanfamuun odeeffannoo argannee ni mul'isa. Maddi oduu kanaa akka ibsutti Sudaan kibbaatti humnoota hidhatanii hidhaa jiran hiikuuf jaal jireenyaa yookiis Zalaalem Tafarraa ajajaa marroo fi hooggantoota shanii biroo waliin mariirra jiraachuus odeeffannee jirra. Oduu biroon waraanni wayyaanee kutaa 70ffaa Maayikaadiraa dabalatee Walqaayit keessatti duguuggaa sanyii raawwachuun gara Sudaanitti yakkamtoonni baqatanii turan ijaarsa kutaa waraana 70ffaa kan ta'e Gabra Egzaabeer Masfin miseensota isaa lakkoofsa hedduu qaban waliin karaa Matammaa Itoophiyaa galuun ergama faannoo qabachuu walitti dabalamanii badii shororkeessummaa raawwachuuf osoo socho'anii ragaa sirrii fi odeeffannoo dabalataa qabachuun hordofaa kan ture gootichi raayyaa ittisa biyyaa opereeshinii hojjeteen kanneen hidhatanii turan irratti tarkaanfii fudhachuun madoo ajjechaa fi kanneen booji'uun keessumatti hoogganaa garee shororkeessaa kanaa Gabra Egzaabeer Masfin booji'ee jiraachuu dhagahameera. Egaa jaallatamtoota keenya qophii qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.